Akkam jirtu hordoftoota Yookoo Dooktar ani Dooktar Lammii Balaayin jedhama. Speeshaalistii ulfaaf gadameessa as kilinika Yookoo dalagaan jira. Asumaan har'a baga guyyaa dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa uumamu kan addunyaatti kabajamu Mee 22 isiin gaheen jedha. Akka keenyaatti immoo caamsa 14 jechuudha. Egaa dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa uumamu ergi ulfi tokko torban 20 guutee booda kan uumamu yeroo ta'u innis gosa adda addaatu jira. Gosti kunis haala severity isa jennu hamma dhiibbaan dhiigaa isaa ol ka'ee fi dhiibbaan dhiigaa suni qaama keessatti rakkinoota inni fidu irratti hundaa'uudhaan mild or preeclampsia without severity feature fi preeclampsia with severity feature jedhama jechuudha. Kan dhiibbaan kun haalli itti hiraman kunis hammam qaama keessatti qaama namaa qaama dubartootaa irratti akkasumas lubbuu isaanii irratti dhiibbaa fiduu danda'uutiin jechuudha. Yeroo akkasitti ilaallu jalqaba kan ilaaluu barbaachisu dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa uumamu maalirraa dhufa isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Scientifically egaa dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa uumamu kun akkamitti akka dhufu scientifically kan bira gahame kanadha jedhamu hin jiru. Garuu disease of theory jedhama jechuudha. Maaliif theory kan speculation himatu jira malee kan murtaa'ee kanadha jedhamu hin jiru jechuudha. Garuu dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa kun yeroo dhufu amala akkamii qabaata? Maaltu namatti dhagahama? Maaltus amala akkamiis qaba isa jedhu kan ilaallu taate tokkoffaa mataa dhukkubbii qabaachuu danda'a. Lammaffaa dhukkubbii gara olii gara harka mirgaa qabaachuu ni danda'a. Dhiibbaan ulfinni qaamaa dubartootaa yeroo ulfaa torban 20 booda kan eegamu ol yoo dabale keessumaa torban tokko keessatti kiloogiraama 1 fi isaa ol yoo dabalanii akkasumas qaamni miila irratti dhiita'uun xiqqoo yeroo ulfaa dubartoota mara irratti yoo jiraates garuu dhiita'uun miila humnaa ol kan ta'ee fi akkasumas dhiita'uun harkaa yoo jiraate amalota akkasii yoo arganii dhiibbaa dhiigaa ofii ilaalamuun gaariidha jechuudha. Mallattoolee dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa uumamu qaban isaan kana waan ta'eef jechuudha. Warri kun amala dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa uumamu fidu yoo ta'es yeroo waan kanaan irratti dubartoonni tokko dubartiin ulfaa tokko yeroo wanta kana ofirratti argan maal gochuu qabu? Dafanii gara buufata fayyaa deemanii buufata fayyaa or kilinika isaa ta'u dhiibbaa dhiiga isaanii or bakka itti hordoffii godhanis ta'uu danda'a. Dhiibbaa dhiiga isaanii ilaalamanii hojjetaa fayyaa faana mari'achuu barbaachisa jechuudha. Yeroo dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'u maaltu godhama? Maaltu yoo qabaatan maaltu? Yaaliin isaa kan inni hundaa'u yeroo ulfaa uumame sana irratti yeroo akkamiirratti yeroo kam ji'a meeqa torbaniin lakkaa'amus torban meeqa keessatti akka uumamee fi akkasumas immoo sadarkaa baay'ee cimaa kan jennu preeclampsia with severity feature kan jedhamuu fi sadarkaa cimaa kan hin taane preeclampsia without severity feature kan jedhamu jechuudha. Isa kanarratti hundaa'ee yaaliin fayyaasaas akkuma kanaan kan tailored ta'u yookaan immoo kan ramadamu ta'a jechuudha. Inni guddaan dhiibbaan dhiigaa yoo argame seeraan dafanii yaalamuu barbaachisaa. Yoo seeraan dafanii yaalamuu fi hordoffii gochuu baatanii tokkoffaa ulfa sana irratti miidhaa fiduu ni danda'a. Lammaffaa hanga lubbuu dabarsuus ni danda'a jechuudha. Garuu gara yaalii fayyaa deemanii dafanii yaalamuun akkan akka gaggabdoo dhiibbaa dhiigaa kana faana wal qabatee dhufu dhangala'uu dhiigaa of wallaaluu fi garaa keessatti mucaan baduu waan akkasii hanga tokko ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Waan akkasii dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa jiru kuni kan torban 20 keessa booda uumamu takka ergi uumamee booda irra deebi'ee ulfa gara fuulduraa irrattis carraan inni uumamuu qabu ol ka'aadha. Isa kan akka irra deebi'ee hin uumamneef wantoonni godhaman ni jiru. Inni kunis tokkoffaa ergi ulfi otoo hin uumamin dura preconceptional care kan jennu jechuudha. Ulfi utuu hin uumamin dura ilaalamuudha inni tokko.
Inni lammaffaan ulfa ergi uumamin dura ilaalamanii yaalii barbaachisaa ta'e godhamudha. Inni lammaffaan ergi ulfi uumamee booda dafanii yeroodhaan hordoffii gochuudha. Yeroo hordoffii godhamu sana wantoonni ilaalaman jiru. Tokkoffaa afgaaffiitiin histirii kan jennu wantoonni gaafataman jiru. Lammaffaa immoo dhiibbaa dhiigaa ilaaluutiin wantoonni murtaa'an ni jiru. Dhiibbaa dhiigaa ilaaluuf akkasumas altiraasaawundiidhaan gara gadameessaa dhiiga deemu uterine artery pulsatility index kan jedhamu jira. Isaan kan ilaalamanii qorichoonni kennamanii akka dhiibbaan dhiigaa kun hin uumamne sadarkaa murtaa'eetti kan hir'isuu danda'an ni jiru. Isaan keessaa tokko aspiriin kan jedhamu qorichi jira. Low dose aspiriin kan jedhamu miligiraama 150 kan kennamu jechuudha. Inni lammaffaan kaalsiyeemii kan jedhamudha. So evidensiin ragaan qorannoon jiru aspiriiniin kun yoo yeroodhaan eegalame naannoo ji'a 3-7-12 jechuudha. Yoo eegalame dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa uumamu kuni pirikilaamsaan inni jennu kuni hanga % 60tti akka hir'isu ni godha jechuudha. So kanaaf namoonni kana dura ulfaa dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qabaate turanii wanta kanatti fayyadamuu qabu, dafanii ilaalamuu qabu, hospitaala deemanii yeroodhaan ilaalamuun akka wanni kun irra deebi'een uumamne gochuun ni danda'ama. Nuyis egaa kilinika Yookootti hordoffii ulfaa ni kennina. Wantoota akkasii kana dura dubartoonni ulfaa dhiibbaa dhiigaa qabanis tajaajiloota akkasii kennuun akka carraa irra deebi'ee uumamuusaa xiqqeessuun akka isaan tajaajiluu ni dandeenya. Kanaaf hakiimota keenya mariisisuu ni dandeessu jedha. Asumarraan baga guyyaa akka addunyaatti dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa uumamu kabajamu geessaniin jedha. Ulfaadha.